jidduutti midhamu uummata keenya. Warreen silaa Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Har'as haala yeroo Oromiyaa irratti mari'achuu fi keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa obbo Araarsoo Biqilaati. Obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Obbo Araarsoo Biqilaa baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenya Finfinneetti argamuu dhuftan. Ayyee isinis baga nagaan jiraatanii nu afeertanii galatoomaa isiniin jedha. Gaarii dhagaa idda biyyatti deebitanii waliin agarree waggaa meeqa booda kan carraa biyyatti galuu argattan? 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti egaa biyyarraa baane yookaan ammoo mootummaa cimsaa keessaa dhiibamnee baane dirruma qabsootiin ture biyyuma keessa kutaalee Oromiyaa baharraa gara naannoo Baalee 1997 jechuu kan deebinee gara biyya ollaatti bahe jechuudhaan. Sammooda akkasumatti Somaaliyaa Maqdashoorraa 1998 gara biyya Eertiraatiin deemee ture. Akkasumatti 2000 biyyatti deebi'e ammallee hojii qabsoodhaatiif gara bahaatiin ture jechuudha. Biyyatti deebi'uu jechaan kan lolaatti moo karaa nagaatti? Karaa qabsoodhaati malee lakki. Karaa qabsoo hidhannooti malee yeroo sanatti karaa nagaatiin hin deebine. 2001tti naannuma dirree qabsoorraa ammallee gara biyya Eertiraatti deebi'e. Sammooda gaa hojiilee garaagaraatti biyyoota ollaa keessa naannawaa. Walumaa galatti gaa bara 2018 qabsoo karaa nagayaatiin gaggeessine jechuudha murteeffannee kan dhufne jechuudha. Gaarii dhagaamee sini itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Akka itti aanaa hayyuu dureetti waggaa meeqaf hojjettan? Amma akka itti aanaa hayyuu dureedhaatti waggaa miti 2017 kan kora sabaa afuraffaa irratti kaniin itti aanaa hayyuu dureedhaatti filame amma naannoo waggaa tokkootiif hin deemaa jechuudha. Gaariidha. Idda yeroo dheeraa booda akka karaa nagaatiin biyyatti kan deebitanii qabsoodhaan biyya keessa naannaa ol turtanillee erga biyyatti deebitanii eessa daawwattan? Egaa nagaan biyya teenya Oromiyaatti deebinee booda ani jalqaba ummata keenya kan daangaa irratti naannoo Jijjigaatii akkasumatti bakkoota adda addaatirraa buqqifamaniitiin naannoo Oromiyaa keessa naannoo Adaamaa qubatan dura isaanii kan dhaqee ilaalean jaallan keenya kan akka jilaatti waliin turre waliin naannoo san dura ilaalle. Mee uummanni kun kakaleessa qubsuma isaanii irra turan nagayaan dalagataa turan ijoollee isaanii barsiifataa turan biyyuma isaanii irra Oromiyaa irraa buqqanii Oromiyaa keessa qubatan maal keessa jiran dura isaan sallaallee eega daawwanne rakkoo isaan qaban hunda wajjin eega mari'annee booda gara godina bahaatti yoo darbine irra wayyaa jechuudhaan karoora keenya akkasitti lafa kaa'anne sallaaluudhaan san booda immoo gara godina bahaatti itti fufiinsa naannoo magaalaa Ciroorraa jalqabne akkasumatti Harargee bahaa hanga gaara mul'ataa burqaa Tirtiraatii fi akkasumatti hanga miidhagaa lolaa gama jaarsodhaatiinis hanga Gursuumitti deemuu dandeenye jechuudha. Mee isin eessatti dhalattanii naannootti iddootti dhalattan sana immoo hudhattanii ilaaluudhaaf carraa argattanii jalqaba eessatti dhalattan? Ani Oborraa magaalaa Dariittiin dhaladhe achi dhaqee uummata walumaa galatti maatiin irraa dhaladhee fi firoota kiyya akkasumatti uummata Oromoo kan naannoo san jira hundaa argeen jira. Akka carraa yeroo sanatti 1991 yeroo mootummaan Dargii kufu
waajjira ABO'dhaa lafa cinaan bilisoomte waajjira ABO'dhaa kan godina Bahaa keessatti lafa waajjirri guddaan ABO ture jechuu dandeenya achi godina Bahaa keessatti Jaalladhii Gammadaa fa'aa achi ture. Kanaaf uummanni naannoo sanii baay'ee dammaqaadhaa hubannaa qabsoos guddaa qabanii isaan san yaan arguu keessatti gaa guddoon gammadee jechuudha. Meegaa amma yeroo gara Harargeetti imala gootan sanatti akka ittaanaa duree adda bilisummaa Oromootti hariiroon bulchitoota mootummaa wajjin ture maal fakkaata? Hojii keessan baataniif sana ugguruun mul'atee laata? Hin mul'anne. Jalqaba godina Bahaa hoggaa jalqabnu daawwannaadhaaf jilli keenya magaalaa Ciroo irraa jalqabne. Jalqabumaa yeroo achi deemuudhaaf deemnu miseensota keenya kan dura deemanii turan. Isaan san bulchitoota godina Harargee lixaa haasofsiisanii akkasitti isaan haala nu mijjeessaniitiin galma silaa walgeen itti qophaa'u hunda nu qopheessanii akkasitti nu eegan. Eegedha innillee akkasumatti bulchaa Harargee lixaatii fi walumaa galatti gaafatamtoota godina Harargee lixaa sirna bareedaadhaan waliin haasofne yaada wal dabarfanne akeeka waliigaltee dhaabicha keenyaatii fi mootummaa federaala Itoophiyaatti illee waliin haasofne bal'inaan wal hubannaa bareedaadhaan akkasitti simannaa gaarii nu godhanii simannaan keenyas katti aanu eessaa fi eessa ta'a magaalota Harargee lixaa maqaa hunda tarreeffnee nutis itti kennine sadarkaa duraatti achi dhayinaa itti aansinee kana hojjenne inni itti kennine bifa gaariidhaan waliigalteedhaan isaan akkasumatti akkuma namni tokko kan nama dura jiru yoo namni itti dhaqee kabajaa namaa godhutti kabajaa gaarii nu godhanii humna nagaa eegullee nu ramadanii haala saniin gaa magaalota Ciroorraa gubbaa qorichaa dhayinee gubbaa qorichaa irraa Bordodde irraa Baddeessaa yookaan ammoo Odaa Bultuu akkasumatti Galamsa naannoo Waacuu Doobbaa Hirna isaa kana walumaa galatti fixannee gara Harargee Bahaatti gad dabarree jechuudha. Gaariidha. Suuraa keessanii otoo poolisoonni Oromiyaa sin eeganuu yookiin ajjebanuu argeen ture sun ammam sirriidha? Eeyyee waliin turree akkasumatti bulchitoota aanaadhaatii waliin akkasumatti poolisoota eegumsaa nu ramadame waliin yeroo adda addaatti amala bareedaadhaan haaluma bareedaadhaan nu simatanii waliin deemaadhaan turre. Viidiyoon gaa waraabameeti jira akka sooshaal miidiyaa irratti faca'us ni beekna. Walumaa galatti gaa akkuma waliigalteen keenya ta'e sanitti karaa nagayaatiin qabsaa'uu kajuusan isaanis waan mataa keessaa qabaniif nuus akkasumatti isaanitti if kennine jechuu dandeenya. Eegumsa keenyaaf halkanii guyyaa waan if birdhannee takka ammoo dhiiroo akkami jennee if shakkine tokkollee hin qabnu amantaas walirraa qabaatuudhaan akkasumatti gaa naannoo simannaadhaaf magaalota garaagaraa keessa deemnetti dirqamni eegumsaa nutti kennamee jira. Isin haga daawwannaa kana raawwattanii galtanitti gaafatamni keessa nurra jira kajuun akkasitti gaa nu waliin hariiroo bareedaa qabaannee waliin turre jechuu dandeenya jechuudha. Egaa kun otoo kanaan jiru iddoo tokko tokkotti waraana bilisummaa Oromootiin poolisoonni Oromiyaa yeroo ajjeefamanitu jiru. Kanaaf poolisoonni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo eegan suni maaliif ajjeefamu? Ajjeefamuun sirriidha? Maaliif ajjeefamu jedhanii qeeqni isinitti dhiyaata. Sana maal jettu? Sirrii miti jenna malee sirriidha hin jennu. Maaliif akka hundeedhaatti waliigalteedha ka jiru. Oromiyaa keessatti osoo naannoon tokko nagayaan waan raawwatamaa jiru kallattii tokkoon ammoo wanni akkasii ta'u maqaa waliigalaatti balleessa. Maqaa waliigalaa waggaa balleessu maali wanni kun maddi isaa isarraa ka'e jennee yeroo laallu haala waliigaltee kana keessatti humni waraana bilisummaa Oromoodhaa mooratti akka galu waliigaltee kana keessa jira. Humni dura galeetu jira kan Eertiraadhaa ture. Galee eega galee booda humni hafilleen akkuma galutti waliigaltee keenya keessa jira jechuudha. Kana keessatti gaa immoo walitti gufaatiinsi tattee jira. Walitti gufaatiinsa kana keessatti immoo humni woboodhaa kan gara dhihaalleen
nuyi nama nu kenname keessa taa'aa turre kan nutti dhukaase jalqaba humna mootummaadhaati yookaan poolisa Oromiyaadhaati. Kanaatu isaanis simannaa kana qaban. Nuti immoo hundeedhatti immoo waliigalteen jiru walitti dhukaasuun ammaan booda jiraachuu hin qabu jennee waltajjii irratti himne. Rakkoon fedhe yoo jiraate gamaa gamana wal himatuudhaaf walitti dhukaasuun hafnaan rakkoo xixinnoo sanii alatti mudatu teenyee xarabeezaa irratti teenyee waliin fixachuu kaju waltajjii hunda irratti himaa turre jechuudha. Ammaan booda ilmaan Oromoodhaa rasaasa walitti dhukaasuu hin qaban. Yoo rakkoon fedhe jiraate taa'anii waliin fixatuudha jechuudha. Ammaan booda boqonnaa rasaasaan yookaan ammoo qawwee walitti baasuudhaa kana fixannee jirra. Boqonnaa isaa cufnee jirra inneetu dhufne jechuudha. Kun ammoo gaa arrabaa fi ilkeen waluma dhawan akka Oromoon jettu gufaatiinsi akkasiiti mudate moo mudannoo jenna mudatee jira. Beekamaadha. Namni hundus dhagaa jira waan lafa jiruus jechuudha. Mee yeroo keessattuu gara baha Oromiyaa Harargee keessaa daawwannaadha yookiin hojiidhaaf deemtanitti gaafinni keessattuu nagaa ilaalchisee walitti bu'iinsa uumamu kanaan wal qabate gaafinni uummataa inni ijoon maal ture? Gaafiin uummataa yeroo ammaa achi naannoo san bobbaatu irratti waliigalteen keessan kun maali? Keessi isaa maal fakkaata? Naannoo tokkotti immoo hoggaa nagayaan hojii waliigalaa gaggeessaa jirtan naannoon dhiha Oromiyaatti haalli amma dhalate kun maali? Kana maal nu deebiftan kajuu walgahii bakka adda addaa turan ka'eetu ture jechuudha. Maal deebiftaniif? Deebisaan nuti kennineef nuyi waraanni bilisummaa Oromoo seera qaba, sirna qaba, qajeelfama qaba. Waliigaltee kanallee jalqaba osoo asmaraadhaan ka'in waliigaltee dhukaasa dhaabinsaatis labsinee turre. Humni kun yeroo sanitti fudhateeti ture. Deebi'ee immoo yeroo qorannuu fi waan jennutti humna mootummaatu nutti bobbahee nuu miti ka jalqabee nuti ifuma itti ifne kajuu deebisaa nuu kannaadhaa jira. Kun hagaa fuula dura qaamni tokko hoogganni nuti as jirulleen irra yeroo simannaa kanaaf waan kana ol deebinetti waan kana qorannee ifa baafneetiin waliif ifa goona. Ammaan tanatti immoo wanni ammaan tana ta'e kun hunda keenyaafuu waan gaddisaadha waan ta'uu hin qabne waan dhaabbachuu qabu waan itti fufuu qabu miti. Gurra keenyaafillee walumaa galatti nagaan qabsoo kana gaggeessinu hoggaa jennu walitti bu'iinsi akkasii kun waan ta'uus hin qabne hunda keenyaa wanni gaddisiisa. Lubbuun nama tokko yoo baate taphaa miti nama tokkootu. Amma yeroodhuma gara baha Oromiyaa isin deemtanis haa ta'u iddoo adda addaatti ummatichi maanguddoonni akkasumas qaamileen hawaasaa adda addaa kan jedhan keessayyuu kana caalaa waraanni nu gahaa haa dhaabbatu kan jedhu akkasin gaafataa turanidha. Kana irratti deebiin keessan maalinni maal jettu sin? Waliigalatti uummanni keenya waggaa 27 kanaa miti waggaa 150 rakkoo keessa ture. Kanaaf bututnee jirra. Waliigalatti waa waraana jedhamu. Nagaya malee nuti ammaan booda waan lolaa keessatti illee hirmaannu warra silaa waan lolaa leellisu tokkollee wajjin hin dhaabbannu ifatti nuti dubbatanii turan. Nuus boqonnaa qabsoo hidhannoodhaa cufnee turre. Akkasittis akka dhaabaan murteeffannee dhufne. Kanaaf kun hojiirra ni oola. Walitti bu'iinsi ammaan tana ta'elleen teenyee mootummaa federaalaa Itoophiyaatiif bulchiinsa naannoo Oromiyaa waliinis teenyee waan kana furmaatatti kennuudhaaf qophiidha. Ni goonaas. Kayyuun deebii kenninee fi tole wanni kun duraa dhaabbatu waan kana yoo itti fufu taate rakkina guddaatu dhalata. Nulleen jeequmsa keessa seenna yaaddoo guddoon nutti bula. Ammallee waanuma amma dura santu nutti deebi'a. Kayyuu qabnaa kun shaffisaan dura dhaabbatu qaba kan jaan dhaamsi isaaniiti jechuudha. Garuu dhaamsi isaanii sanaa ta'u malee dhaamsi isaanii sun amma hojiitti hiikame jettu ammas lolleen jira. Kun maaliif hin taane? Hojiitti ni qabne. Lolli deemaatiin jira. Eegas dhufame booda haalamma simannaa sana eega raawwanne booda nuti walgahii koree jiraachiftuu kan ammoo shanee gumii gaggeeffannee turre. Kanarratti haalli naannoo dhihaa kun maali jennee teenyee wal gaafanne akkamittis dhalate akkamitti wanni kun dhaabbachuus danda'a kan jirratti marii bal'aa goonee hoogganni keenya mootummaa wajjin dhaqee qunnamtii godhee dafamee wanni kun akka dhaabbatutti wal mariin godhamee yeroon kennamee
waraanni walitti bu'uudhaaf kan kun dhaabbate yeroon kennamee karaan banamee hoogganni dhaqee akka dubbisu humna san gaafilee qaban gaafilee maalii qaban gaafileen isaan qaban humna jalqaba Eertiraarraa Oromiyaa seene biyya seene kan ardaa isaa qubate qabaan gaariin hin godhamnee fi nuus baruu haala santu nu mudate kaju humni kun gaafii tokko tokko dhedheessee ture gaafii saniif dhaynee yeroo nu kennamte amansiisuu qabna kajennu waan qabnuuf mootummaan akka yeroo nu kennu jechuudhaan qaamni keenya mootummaadhaan wal qunnamee ture jechuudha. Yeroo gaafatanii turan yeroo nu haa kennamu sanboota immoo dhaynee humna kana karaan haalli nu anjee humna kana amansiifne akkuma waliigalteen keenya yeroo oluu danda'u. Maaliif humni woboodha waraana bilisummaa Oromoodha mooratti galee sanboota leenjii argate humna nagee kan Oromiyaatti akka dabalamuudha. Isa kana ammoo godhuudhaaf ammoo yoo yeroo nu kenname malee humni kun gaafii akkasii kana qaba. Gaafii akkasii kanaaf ammoo dhaynee qaamaan yoo amansiifne irra bu'aas argamsiisuu danda'a kan jiruun mootummaatti dhiyaatanii mootummaa qunnamanii gaafatu ni ture jechuudha. Mootummaan ammoo hagana caalaa turuu hin dandeenyu kajuun humna isaa naannoo sanitti bobbaasuu ni ture. Kanarraa ammoo walitti bu'iinsi dhalatee itti fufuu danda'e jechuudha. Mee sanatti hin deebina sana dura amma namoonni qeeqanis haa ta'u yaada kennan adda addaa kan jedhantu jira. Waraanni bosonaa ba'ee mooratti haa galu lolli haa dhaabbatu kan jedhudha. Kanaaf sin akka taanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromootti maal jettu? Kuni murtii waliigala keenya hundaati. Waraanni mooratti galee naannoo isaa kennamte qubatee achumaan lafa silaa leenjii itti argatee murtii silaa waliigalaa kan akka waliigaltee sanitti hojiirra ooluudhaasan osoo lafaraan harkifne yeroo gabaabaa keessatti akka galuu danda'utti murtiin dabaree jechuudha. Haala murtii dabaree kana ammoo humni kun waan san fudhatee galuurra gaafilee tokko tokko dhiyeessuudhaan waan kanarratti hoogganni nu bira dhufee waliin yoo haasofne malee haalli humni keenya jalqaba dura galee kun nullee yaakisee ture. Gaafilee qabna. Tarii yoo akkasumatti amma callifneetuma haa gallu taate boruus carraan keenya yoo akkas ta'ee fi mootummaa sanii wajjin humna laamoratti yeroo gallutti walitti bubuudhaa fi qabaan keenya illee akka malee tattee nulleen bora waan iggitiin qabne tokko ta'urra mee hoogganni dhufee nu dubbise kaju kana dhiyeessuudhaas ture malee yaanni keenya murtiin keenya akka waliigalaatti nuti lammaffaa humni keenya bosonatti hafee deebi'ee achi rasaasas dhukaasu kan mootummaas achi dhukaasu waan jedhamu kana ni taa'enneetu sammuu keenya keessatti yaanne jechuudha. Jalqaba osoo asmaraadhaan ka'ini waliigaltee akkuma gooneen dhukaasni dhaabbachuu qaba. Humni keenya lafuma duraan ture naannoo duraan ture ala akkan sochoone naannoo sana akka turu. Sanbooda immoo koreen gama lamaan dhaabbattee gara mootummaatiinis gara Adda Bilisummaa Oromoos dhaabbattee koreen kun lamaan humna san naannoo jiranitti laaltee hubattee akkaataa itti isaan galuu danda'anitti loojistikii maal akka fakkaatu qindoomina silaa barbaachisu waraana saniif akka haala anjeessan akkasitti akka ta'utti murtaa'ee jechuudha. Obbo Araarsoo Biqilaa egaa qaamni siyaasa hoogganuu as Finfinneedha jira. Qaamni waraanaa kan biraa immoo godinaalee Oromiyaa iddoo addaati jira. Waraanni hidhatee jiru kuni qaama siyaasaas hoogganuu ajajan fudhatu kan jedhutu jira. Kun maaliif? Nuti akka hubannaa keenyaatti waanumaan amma reefu siinjee kana dhageenye malee humni isaan Adda Bilisummaa Oromoo takka hooggana kanaaf hin ajajamu. Ani kophuma kiyyaa waan kana murteeffadhee hojjedha jechuudhaan achi bahee yoo jiraate nuti waan callifnu qabnu jechuudha waan jennu ni qabaanna. Ammoo gaafiilee akkas akkasiitti qabna hoogganni nutti haa dhufu kajuu qabaachaa ture isuma san jidduutti lolli kungaa yeroon sila kan namtees dabruudha wajjin humni mootummaadhaa kungaa kana caalaa turuu hin dandeenyu kajuun haalli san humni waraanaatis bobbee haalli san dhalate malee as seentarii kana teenyee Finfinnee keessa teenyee as taa'ame achi lolli deema hoogganni immoo as taa'uun sitti dhagahama. Maaliif ati ajaja dabarsitee gama tokkoon nagee jechaa gama tokkoon ni lola waan jettuunis walitti sin taane jechuudha. Qaamni kee tokko immoo waan silaa irratti waliigalte san ala haalli kasiisan hoggaa dhalatutti kophaa keetillee waan godhuu dandeessu hin qabdu. Mootummaa wal gargaartee waan silaa ta'e kana akkamitti dhaabna. Mootummaanis humna isaa sana gartee gam tokkotti galchee kuni haala anjeessee dhaqa humna kana yeroo haganatti
wanni kun haa xumuramu. San xumuramu baatu maal goota? Guyyaadha kan moo hojjettu halkanii miti. San booda deebiteetiin mootummaa kana wajjin waan kana itti milkooyne kunoo asiin geenye. Kan ammoo itti milkooyne haalli akkasiin mudatee jira kunoo nuufi humna kana jidduutti rakkina kanaa dhalate jettee ibsite malee waan gootu kabiraata kan qabdu hin qabu. Amma sun akka ittaanaa yoo dureetti asii yoo ajajee dabarsitanii waraanni gara dhihaasaa jiraatu kibbaa gara kibbaasaa jiraatu waraanni sun hooggana finfinnee jiru hooggana siyaasarraa hoogganan fudhata ajajan fudhata hojii fudhatee hojiitti hiika. Nuti haga ammaatti hojiitti hiiku ala jira ka jennu hin qabnu numa hiika jenneetti abdannaa jechuudha. Duraanis akkasumatti gaafilee gaafate malee nuti isin jala hin jirru isin hooggana keenyaa miti har'aan booda nuun qunnamina nuti jiraannuus garte duunuus ifiif murtii mataa keenyaa fudhanna jee yoo chibe silaatuu waan gootu hin qabdu. Amma fakkeenyaa fi ajajaan gara dhihaa jiru sooshaal miidiyaa keessattuu feesbuuk irratti kan gallakkifamee jira. Hoogganni siyaasaa miila iddoo lama dhaabbachuun irra hin jiraatu yookiin karaa nagaa yookiin waraana karaa nagaatiin rakkoo furuu filachuutu irra jira jedhee mormii isaa dhageessaa ture gara feesbuukitiin. Amma dhiyeenya kan immoo kan waamicha abbootii gadaatiin biyyatti deebi'ee ajajaan zoonii kibbaa keessattuu Gujii keessa jiru takka gaafiif deebi'ee adeemsifame irratti jechaadha. Hoogganni siyaasaa Finfinnee jiru waa'ee galuus waa'een waan biraas waraana hin mari'achiifne kana rakkinni kan jedhutu jira. Kana irratti maal jettu? Lakkii mari'achiisaa hin jira. Hoogganni akkuma nuti godina bahaa bobbaanetti dhihattis bobbahame kibbattis bobbahame jechuudha. Itti himamee waan kanarratti qajeelfamni jirus kana waliigalteenis kana quba qabaadhaadhaa kanarratti iddoon silaa itti galamuu qabu koreetu jira. Koreen san dhaabbattee gama lamaan inni akkaataa itti galamu ni qindaawa. Wanni wal jirus kana waraanni keenya ammaan boodatti qabsoo hidhannoodha asumatti waan dhaabneef boqonnaan isaa cufamee jira. Akkaataa itti galiinsaa immoo naannoo qubsumaatu jira, magaalaatu jira, lafa waraanni akka kaampitti qubachuutu jira. Kun hundinuu itti aaneetu dhufa. Sadarkaa lammaffaatti itti aanee mootummaadhaa waliin koreen dhaabbattee wanni kun godhama. Ammatti immoo wanni jiru kana ka dhiha jirullee itti himameetini kagamanas itti himamee ture himee jechuudha. Garuu itti himamuun haa jiraatu malee amma hoogganaan achiisuun kan jedhee warri siyaasaa hoogganuu Finfinnee ta'anii iddoo lama jechuun irra hin jiraatu. Yookaan hidhannoo yookaan qabsoo karaa nagaati malee iddoo lama jechuun irra hin jiraatu jedhee ifatti karaa sooshaal miidiyaa dubbateera. Nuti bara kan akka dhaabaatti murteessine qabsoon hidhannoodhaan wanni jedhamu hin jiru akka dhaabaatti. Murtuma santuutu humna keenyaa fi sooshaal miidiyaadhaanis akkasumatti miidiyaa ifii qabnuunis dabarsine. Kanaaf ajaja keessan alaaree jarri sun dasin nagaa filattanii qaamni hoogganu warri sun immoo qabsoo hidhannootti jiru amma wal lamaatu jira. Kanaaf amma ajaja keessan ala jechuudha jarri. Ajaja keenya alaa miti. Rakkoo dhalateetiitu gaafii humni kun dhiheesse. Gaafii humni kun dhiheesse ture. Gaafii san akkamitti hojiitti hiikna akkamitti deebii kaninaaf yeroo nuti jennee yeroo nu haa kannamtu jennutti rakkinni kun dhalate. Amma immoo egaa lolli kun ta'e qunnamtii qabdan hedduu na gaafate hin qabnu. Maaliif? Rasaasni dhukaadhaa akkatti qunnamtu hin qabdu. Lolli yoo dhaabbatee mootummaa wajjin teessee qunnamtee araaraa buuftee teessee fi waliin fixattee haalli aanjee naannoo tokkotti humni sanis dhaabbatee jidduu dhayitee qunnamte malee rasaasni baanaan akka itti hoogganni qunnamuu hin jiru jechuudha. Maaliif? Gaafii gaafatan kana karaa nagaatiin hoogganni kun dhaqee haalli mootummaan aanjeessee fi waan san fixuu danda'udha. Jidduutti lakki yeroon kan namti turame kana caalaa turuu hin dandeenye jechuudha. Humni kun bobbee humni mootummaadhaa kun. Humni mootummaa kun gaa eega bobbee boodatti sibiila namni lamaan harkaa qabu eega takka lolli dhalate karaan asitti qunnamtuu hin jiru jechuudha. Qunnamtee qajeelfama kannite qajeelfama lolaatta. Qajeelfama lolatti fufuutta waan biraa keessaa hotaa jechuudha. Kanaaf qunnamtiin achirraa eegalamee gaa hin jiru. Deebi'ee yooni mootummaan haala aanjeessee nageenyi bu'ee araarri bu'ee waraanni mootummaatis gara tokkotti gale. Haali si aanjinaan dhayitee humna kana lolliin barbaachisu maali ammaan boodonni ta'uu qabu murtiin walii galaa
ka jenne san hojiirra oolu qaba jettee itti dubbattee waan tokkorra geessaa jechuudha. Jidduu kanatti immoo osoo lolli deemu jiru karaan hin jiru. Atis akkamitti qunnamtiinis hin jirtu. Karaan itti sosso'an hin jiru jechuudha. Akka rasaasni baanaan ni beekna balaa gurguddaatu bu'a. Osoon buune dura waan ati gootu waan ati hojjettuutu jira jechuudha. San hojjechuudhaaf ammoo dhaqame itti simame dubbifame san boodallee naannoon san maal akka fakkaatu. Qunnamtii amma fakkeenyani karaa miidiyaatiin ergaa dabarsuufin gadi bahanii akka hoogganaatti labsuudhanii karaa nagaatti deebinaa jedhanii ergaa dabarsuun hin danda'amu. Kuni bara murtii waliigalaati ejjennaan lafa jira. Nuti akka hundeedhaatti barka jiru humni kun murtuma waliigalaa sana irratti kaampii galuudha. Eega kaampii galee boodatti waan itti aanu godhuudha. Kanuma ala wanni gamana gamas hojii tokkollee nu hin jiru jechuudha. Isa kanaatiitu bara waraanni Booranas miira kan naannoo gara kibbaati. Kan gara dhihaa kun dhaqamee dubbifamee gaafilee dhiheessan qaban. Gaafilee dhiheessan kanaaf hayyee jidduutti mootummaa wal gaafanneetiin waan kana itti aannee babbaana. Jidduutti immoo osoonii gara kibbaati kan gujiidha amma waamicha abbootii gadaatiin gara nagaatti dhufanii gama sanaanii hoogganni Finfinnee jiru wajjiniin quunnamtiin qabnu wanti nu mari'achiisan illee hin jiru akkanumaan of hoogganna teenyaa kan jedhutu jira. Lakkisan soba maaliif qabatamaadhaan hoogganaatu itti bobba'e itti simame guyyaa isaatu jira bakka isaatu jira hoogganatti bobba'eetu jira akkanumatti hoogganni kun waan himatu tokkollee hin qabu jechuudha waan gartee dharaa ammayoo walitti hin dubbanne xiqqoo qaamnummaan itti bobbeessanu ana faadha katti bobbe abolu faadha katti bobbe lafa jira jennee boru waan nulleen gaafatamuu dandeenyuuf fi hawaasni nu beeka jechuudha yeroo simannaa sana hooggana bobbeetu jira kara sana wanni jiru waliigalteen kana ka jiru akkitti dhufnelleen kana hoogganni kun akkasumatti qophaa'ee ka'ee yeroo achirraa asmaraarraa Finfinnee seenu miseensa gumii sabaa seentiraal komiteedhaan ajajamaa bara humni kibba jirus tokko hoogganni olaanu qaamni akka koree jiraachiftutti yookaan immoo shanee gumiitti olaanu naannoo asmaraati ture. Kan asii sadarkaa qondaala gumii sabaatti kan ture ijoolleetu jira jechuudha kan humna kana hoogganaatiin ture. Kun hundinuu ibsii yeroo adda addaatti dhukaasa dhaabuudha. Ammarraa eegallee maaltu ta'uudha deema kaju hundaa'u ibsii yeroo adda addaatti karaa hooggana isaaniitiin dabraa ture jechuudha. San booda immoo yeroo simannaadhaa kana qaamaan nutti bobbaame. Wanni jiru murtiin lafa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa ammaan booda bosona hin jiraatu. Qaabsoon hidhannoodhaa boqonnaan isaa xumuramee jira. Ammaan booda gamanatti karaa silaa itti waliigaltee sana hojiirra oolutti deebitan. Murtiin jirus kana kun hundinuu dhaamsi dabre jechuudha. Ammoo koreen gama lamaan hin dhaabbattee duraanis jalqabuma akkasitti murtaa'e jechuudha. Waraanni Asmaraa naannoo Eertiraadhaa jiru nagaan galee lafa isaa kan namti qubatudha. Inni biyya keessa ammoo koreen gama lamaan itti dhaabbattee sa'a yeroo itti galuu qabu. Wal duraa duubaan akkataatti galu waan akkasitti lafa kaa'ameef humnaafis kanumaatu himsamee jechuudha. Ajajoota silaa isaanii ka ol aanu dhaqamee dubbifamee katti himame kana jechuudha. Namni bobbaara jiraachuu danda'a namni kun gara biraa jiraachuu danda'a namni dheengadda as dhufee himamu sanillee qondaalaa miti koo qabaadha. Akka inni qondaala hin ta'inillee namnichi sanillee namnichi jirullee gaafatame inni kun nama eessa ture. Qondaalummaa qaba. Sadarkaan isaa akkami maaliif akkam jechuu danda'a kan hundinuu deebiitu ture jechuudha. Kanaaf ibsi kennameeti jira. Yoo hoggannummaan hoggaa deemu san yoo murtii tanan dhageessinu sababummaa waraana dubbisuuf maali waliigalteen kana yeroo gabaabaa keessa kunni xumurama jemeetiinuu murtaa'ee akka dhaabaatti kaane namni miila tokkoon alla dhaabbatee miila tokkoon gartee karaa nagaa yaadu tokkollee nu hin jiru jechuudha. Akka dhaabaattu murteeffanneet hin deemne kanaaf warra itti bobbee jira jechuudha. Koree jiraachuutu keessaa nama sadiitu bobbee baritti humna gara kibbaatti sirnaan itti bobbee jechuudha. Mee gara gaafii itti darbina. Egaa yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo WBO fi kan mootummaa Itoophiyaa wal waraanaa jiru yeroo ammaa kana wal ajjeesati jiru. Isin kan akkamitti ilaaltu? Kuni waan balaaleffatamuu qabu malee waan sirriidha jennee ilaallu miti. Maaliif uummata Oromoo keessatti yaaddoo uume warreen jijjiirama kanan barbaanne kanneen daangaa keenya cabsaa yeroo adda addaatti dhiigan dhangalaasaa jiraniif gammachuu ta'e warreen kun Oromiyaa dirree dhiigaa godhuu barbaadan. Kanaaf kun waan ta'uu qabu miti waan dhaabbachuu qabu
akka dhaabaatti nuti waama lola jedhamu boqonnaa isaa waan cufneef wanni kun ta'uun akka dhaabaatti nu gaddisiisa waan jajjabeeffamuu qabu miti waan dhaabbatu qabu jenneeti akkasitti ilaallaa jechuudha. Gaariidha mee carraa argannee ajajoota waraanaa hedduu isaanii dubbifneerra. Baay'een isaanii kan jedhanii dhaabni ajajoonni keenya yookiin immoo hoogganni dhaabaa waamicha yoo nu godhe nuti galuudhaaf karaa nagaatitti qabsaa'uudhaa fi qophiidhaa jedhu. Sin maal jettu yoo kana ta'e immoo tarkaanfii fudhachuuf jirtan maali? Nuti yaamiinsi keenya yeroo jalqabarraa eegallee waraanni bilisummaa Oromoodhaa lafa isaaf kennamte lafa mootummaa wajjin mari'annee akka mooraadhaatti yookaan kaampiidhaatti galuudha san booda waan itti aanu godhama kajuusan labsiin keenya yeroo adda addaatti ni jira. Miidiyaa irraas ni dhagahan quba qaban itti simamaatiin ture. Kanaaf qophii taanaa wannummaan nuufi mootummaa jidduutti rakkinni tokkollee nu jiraatu jechuudha. Maaliif karaa nagaa ittiin qabsaa'u jechuun tokko qabsoon tokko hoggaa jalqabamu bifuma lamaanii namni biyyatti gala. Tokko riphee lolaan tokko diddaa gabrummaadhaatiif hoggaa gadi bahu cabseeti biyya san magaalaa guddittii qabatee humnaan diina isaa san injifatee biyya san bilisoomseetiin uummata isaatii waliin mootummaa san waan itti aanu akka uummanni san itti boluudhaatti mootummaa bifa haaraan qindeessa jechuudha. Inni lammaffaa qabsoo yeroo dheeraa qabsoo hidhannoo gaggeessu kanaan haalli poolitikaa mootummaa sanii jijjiiramuudhaan balbaltii gartee karaa nagayaatiin dhaqanii qabsaa'uudhaa banamti. Sanboota araaraatu bu'a. Eega araarri bu'ee boodetti immoo qabsoon hidhannoodhaa dhaabbattee humni bosonaa lolu san deebi'ee humna mootummaa san keessatti qooda fudhatu haa ta'u hojii dhuunfaa irratti haa bobbahu haala san hin raawwata jechuudha. Fakkeenyoota akkasii san biyyoota hedduutti wanni akkasii san raawwatamee jira. Keenyalleen kana alaa miti. Yeroo dhufutti Oromiyaatti dhufa. Innis Oromoo. Kaloluufis Oromoo. Wanni hojjetu maali? Qawwee san dhufee kaayee leenjii fudhatee inni sila akka poolisa Oromiyaatti nagaya biyyaatiif waan ijuu hidhannoo isaa san deeffatee itti fufu. Inni hojii dhuunfaa irra bobba'u hojii dhuunfaa irratti bobba'a jechuudha. Waliigalteenis kanumaati jira. Har'a nuti ka barbaannu kallattii afraniinuu warreen daangaa Oromiyaadhaa cabsaniitiin yeroo adda addaatti dhiiga dhangalaasantu jira. Mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaatiin wajjiin harka wal qabannee humna keenya kan silaa bosona jiru san finnee leenjii fudhatee walitti daballee waan san irratti bobba'u nagee Oromiyaadhaa tiksuudha. Oromiyaan akka tanamuu keessa seeneetiin akka barbaadan taasifne godhuudha. Hawwiin keenya kana murtiin keenya illeen isa kana wanni lafa kaan illeen kana kun ammoo gaa akka nuti hawwinu sanitti akka nuti barbaannu sanitti dafee hojiirra ooluu dhabuun isaati nuttis dhagahama jechuudha. Akka jaarmaatti akka dhaabaatti nutti dhagahama. Uummanni keenya illeen kanarratti maali wanni kun ibsiinsi nuu kan itin illeen kana humni kun akkamitti hojiirra ooluu dhabe yeroo nuun jabu nutti dhagahama. Kun murtiidha waliigalatti gartee eega asmararraa ibsine ibsaati jirra jechuudha. Kana uummanni yoo xiqqaate asirraa miidiyummaan keessan kunu daanitarrii OMN obbo Jawaar Mohaammed yeroo adda addaatti himaa ture waliigaltee kana keessaan quba qaba wanni jiru tokko kana lama sadi akkanatti waliigalame kun maaliif yeroodhaan ta'uu dhabe yeroo adda addaatti kaasaa jira jechuudha. Kun hundi immoo sooshaal miidiyaa irraas akkasumas miidiyaa adda addaatiin waraanni kun numa dhagaya numa argaasi jechuudha. Akka dhaabaattis qaamaanis itti dhaqamee itti himameetiin jira jechuudha. Malee ammaan booda qabsoo karaa nagayaa gaggeessanii inni murteeffannee maddiidhaan ammoo qabsoo hidhannoo gaggeessanii jechuun waa walitti hin deebine waan hin ta'uus hin qabne yoo ta'es jalqabuma duraa gaafa araarraa asmaratti ta'usanii akka dhaabaatti waan kana fudhannu haga yeroon isaa gahuutti lakkii hin fudhannu jennee achitti hafamu. Mallattoo nagayaa murteeffachuu keenya wanni si agarsiisu hoogganni kun osoo addaan hin hafin mootummaa kana amannee uummata keenya abdannee xayyaara tokkoon dhufne jechuudha. Yaadonni yeroo sanii kennaman lakki xayyaara tokkoon hin deebina waan ta'ullee hin beekne akka tasaa illee gartee rakkinni hin dhalachuu danda'a qabaachaa turan no akkasii miti. Nuti amma addaan hafnee yeroo keenya hin balleessinu dafnee dhaynee Oromiyaa keessatti haala ammaan tana argametti carraa gaggeessuu qabnaadha. Obbo Araarsoo amma gaa waraanni
ajajoonni waraanaa iddoo adda addaa jiranii yoo hooggansi waamicha nu godhe deebi'uudhaaf qophiidha yoo jedhe isin akka nama dhaaba kana keessa gameessa miseensa gameessa tokko taatanii namni hedduu isin biraa kufeera dhaaba kana keessatti deebitanii immoo ittaanaa iyyuu dureedha gadi baatanii galaa nagaadhaan galaa kana jettanii waraanaaf sanaaf waamicha maaliif hin goone waamicha sana immoo godhuudhaaf ammam qophiidha. Duraanillee qophii ammallees qophii irra deebinee ammallee akka humni kuni karaan nu baasu karaan murteeffanne kana akka alan teenye bosona keessa taa'uun deebaniituma ummata keenya keessatti rakkina dhalatu namni qawwee qabu lama yoo walitti bu'u ka jidduutti miidhamu ummata keenya qabeenyaatu barbaadaa ummataatu miidhama lubbuun nama tokkootu taphaa miti kanaaf kana booda irra deebinee ammallee humni keenya akka deebi'eetiin mooratti galu san booda waan waliigalteedhaa san hojiirra oolchuu isa kanarra deebinee ammallee ifa goonee fi ni dhaamnaaf jechuudha deebinee duraanis nu ture ammallee isirra deebinee dhaamuu dandeenya jechuudha rakkina hin qabu saniifis qophiidha nuti. Gara biraatiin mee abbootiin gadaa Oromoo akkasumas maanguddoonni abbootiin amantii waraanni kun akka dhumuu fi Oromiyaa keessatti darbees immoo biyyattii keessatti nagaan akka bu'uu fi torban nagaa fakkeenya abbaan gadaa Gujii torban nagaa jedhanii kan labsantu jiru. Waliigala sochii abbootiin gadaa godhaa jiran kana attamitti ilaaltu? Nuti kun haala bareedaadhaan simannee turre ammallees akkasumas simannaa keessattuu abbootiin gadaa haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru ilaaluudhaan naannoon keenya nagaa ta'uu qaba jechuudhaan Oromoon akka aadaattis yoo guyyaa nagaan oolee ka nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu jedha. Yoo ganama bareellee ka nagaan nu bulche nagaan nu oolchu jedha. Kanarratti waan abbootiin gadaadhaa dabarsan san waan gaariidha waan jajjabeeffamuu qabu waan ta'uus qabu fuula duraafillee haalli akkasiisan yoo itti fufe addi bilisummaa Oromoodhaa sirnaan simata jennaa jechuudha. Haa ta'u malee amma abbootiin gadaa Gujii waamicha godhaniini dargaggoonni amma gara abbootii gadaatti deebi'an jiru karaa nagaatiin isaanii garuu gananiiti kan galanii kan jedhutu ololli nurratti oofamaa jira jedhu dargaggoonni kun abbootiin gadaallee ijoolleen kun gantee miti waamicha keenya kabajaniiti dhufanii sun kabajamuutu irra jira kan jedhutu jira kana hoo maal jettu? Kuni nama tokko tokkoon sirna waraanni jaarama qaba caasaa qaba sirna qaba akkasitti wal fudhatanii sirna saniitiin galuudha malee tokko tokkoon wal jalaa babbadaadhaa deemuun sirna caasaa waraana bilisummaa Oromootii miti yoo ta'es wal mari'atanii sirnaan caasaatu jira waraanni kun ajaja qaba bakka irraa bobba'uu qaba bakka itti galuu qaba qajeelfama mataa isaa qaba akka sanitti wal mari'atanii yoo galan irraa bu'aa qaba akka sanitti immoo tokko tokkoon lulluqqaaniitiin gartee dhaamsa abbootii gadaati jedhanii mataadhaan namuu tokko tokkoon deemuun irra akka kanatti irra bu'aa qaba kajuuf deebiin akkasii kenname malee akka gantuudhaatti takka ammoo akka biraatti ilaalamee osoo hin ta'in bifa jaarmiyaatiin yoo deeme irra wayyaadha irraas ta'uu danda'a irrallee kabajaas qaba sirnilleen akkasuma mari'atanii taa'anii haasawanii waliin kunoo dhaamsi abbootii gadaadhaa dhufeeti jira maal goona jedhanii yoo mari'ataniitiin hayyee qajeelfamni dhaaba keenya irraa duraanis dabarelleen kana abbootii gadaalleen dhaamsuma gadaa qabanii dhaamsa kana hojiitti godhaaf ammoo maal goona ammarraa eegallee guyyaa akkanaatti maal goona jedhanii wal maratanii yooniif tuutaan yookaan ammoo caasaadhaan akka jaarmiyaatti galan waan jajjabeeffamuu qabu waan gaariidha jenna jechuudha. Luluqqa'uusanii deebii namni lakki akkasanitti miti akka ta'uu qabulleen akka kanaa ilmi Oromoo tokko dhugaadha maaliif karaa nagaa filata kan jennu qabnu waan gaarii gara nagaa filatanii dhaamsa dabre san hojiitti eeguudhaaf torbaan nagaa san keessatti hojiirra ooluun waan jajjabeeffamuu qabu garuu akka jaarmiyaatti fayyusanii jechuudha. Namni keenya faffaca'ee tokko tokkoon akkasumatti kun gara biraatti yoo deema gara dhihaatiin gara akkuma tattaane faffaca'ee yoo gale bu'aa hin qabu bakka itti qabanillee hin qabu namni jaarmiyaa qaba jaarmiyaa sanii yooniif akkasii wal dhuunfatee dhufe irra bu'aa qaba kajuu jechuudha kan akkasumatti hubatame irra wayyaa. Gaariidha qeexxumni tokko kan jedhani abaa'onii mootummaa kana hidhannoodhaan buusuu barbaada jedhaniiti sin qeequ dhuguma abaa'oon mootummaa kana hidhannoodhaan buusuu barbaada. Hin barbaadu.
akeeka sanillee hin qabu. Wannummaan jalqaba taakka jennee nuti nagee murteeffannee dhufneefiifu biyya tana keessa waggaa 150 jechuu dandeenya, waggaa 150 jechuu dandeenya. Mootummaan kun biyya tana keessatti Itoophiyaa waggaa jedhan mootummaa qawwumaan kaan buusee kaan dabru, kaan buusee kaan dabru. Haala saniin deemamaa dhufe. Har'a carraan kun argamuun jijjiirama guddaadha biyya tana keessatti. Namni qaamaa walitti dhufe. Nuti osoo akkasitti dhaammannee mari'annee sirnaan akkasitti hoogganni isaa kun bakka tokkotti yeroo tokko waajjira isaa Asmaraa gallakkisee as dhufe deebi'ee mootummaa kana qawweedhaan aangoo irraa buusan waan hin fakkaannellee waan hin taanellee maqaa keenyallee dhaasii miti. Waan nun fakkaanne waan nuti yaannee miti. Waan akka dhaabaatti nuti guyyaa tokkollee karoora akkasii qabanneeti miti. Yoo san ta'e bar hin dhuftuu wayyi maal goota? Uummata keetillee nafan baajjeessitu. Daandiin dhugaa kana simannaa irrattis jalqaba akka seenametti dhugaan jirtu kana ammaan boodoonni nu baasus kana jenneetiin marannee murteeffannee dhufne malee mootummaa kana maaliin aangoo karaa nagaatiin dhuftee deebitee malee bosonatti deebita lammaffaa. Aangoo irraa bu'uun mootummaa kana miidhaan inni fidu maalinni jettaniiti kan amantan? Nuti akeekuma bar mootummaan kun aangoo irraa bu'u qaba jiru qabaachaa sisin turre hin qabnulleedha. Nagaan eega dhufne booda ni hin qubanne nama qubatee raabsaa fudhateetti Oromoon beekta. Nuti uummata simannee dubbifnee baga nagaan as geessan baga nagaan jiraattan. Rakkoo fi gadadoo irraa baga haftan eega jenne booda namni deebi'ee akka jaarmayaatti gatta waajjira banata. Eega waajjira banateetu deebitee waan itti aanu mootummaa wajji mari'attee hayyee maal nu gargaartan maal walis gargaarrattee mari'attee waan poolitikaa karaa nagaatiin nu qabsaa'uu deemta. Ammoo soo fuudhaniitu aangoodhaa hoodhaa jennee sitti kanneen maal ati gootu qophii'uutti hin qabdu karaa nagaatiin qabsaa'uu jette uummata keetu hin gurmeessine akeekeetu uummata kee keessatti ibsattee waan silaa qabattee dhuftee uummata keetii wajjin hojiirran oolfanne yoomitti dhaabbatetti moo kun akeeka dhaaba kanaatii miti ololuma akkasumatti teeyyameetuma ni jiraa miti haaluma waliigalaa haa jiru warreen keessattuu waliigaltee keenya kana hin barbaanne odeessa dogoggorsaa dabarsuudhaan karaa adda addaa odeessa facaasuudhaan ABO'n akkasiif deema ABO'n akkanaaf deema akkas jennee waan adda addaa kan lafarratti gartee waliigaltee ari'an kana numa dhageenyaas jechuudha. Kun keenyaa miti. Murtii akkasiitiinis hin dhufe. Nagayaan biyya gallee taakka jennee uummata keenya wajjin wal qabannee waajjira banannee uummata keenya wajjin akeeka keenya san taakka lama jennee deemsisuudha jechuudha. Gaafa guyyaan filmaataa gahe waan dandeessu hin dorgomta. Moo'uu dandeessa. Moo'amuus dandeessa. Yoo har'a moo'amte waggaa 5 booda deebitee hin dorgomta. Biyya tee keessa jirti. Atis lammii biyyaati. Wanni nuti deemnuuf wanni duraanuu jalqaba dhufneef barcumaaf hin dhufne aangoof hin dhufne uummanni keenya nagaan bobbee nagaan galuu daangaan isaa kabajamuudha jiruuf jireenyi isaa jijjiiramuudha. Wanni kana cala nama gammachiisu hin jiru. Wanni atillee gartee itti bagaan qabsaa'u jechisiisullee kana yoo uummata kee kana nagaan bobbee nagaan galuu argate yoo daa'imman mana barnootaa deeman yoo waan ati oomishte uummanni kee waan oomishe waan ifi oomishe gatii fakkaata gurgurate. Dimokiraasiin dhugaadhaa san maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa deeggartadhaatiin namni keenya yoo hidhamuu baate nuti inni san caalaa nu gammachiisu hin jiru. Akka waliigaltee keenyatti illee namni hidhame ka hidhattaaf haa ba'u kanneen lubbuudhaan gartee dhabamsiifanii du'aa jiraa isaaniitti illee bakka kana bu'ee dhabaman kakkeen hooggana keessa akka yaalladhii gammadaaf illee du'aa jiruun isaanii akka ifa ba'u jenneeti akkasiin dhufne. Maquma dhaaba keenyaatiinuu namni ammaan booda hidhamuus hin qabu inni amma dura hidhamellee bahuudha qaba. Nuti immoo karaa nagaatiin qabsaa'uudha. Uummata keenya keessa seenne taakka jennee wanni nu jarjarsu hin jiru. Barcumatti wanni nu jarjarsullee hin jiru jechuudha. Maalitti jarjarra? Nuti amma taakka jennee biyya seenne warri nu dura jirus ilmaan Oromoodhaati. Wanni nuti barbaannu sirni dimokiraasii dhugaadhaas biyya tana keessatti dagaaguu danda'uudha. Mee obbo Araarsoo akka itti aanaa adda bilisummaa Oromootti jijjiirama biyya kana keessatti mul'ate kana attamitti ilaaltu jijjiiramni kun immoo akka lafa qabatu maaltu hojjetamuu qaba maaltu ta'uu qaba jettu? Jijjiiramni kun jijjiirama ilmaan Oromoodhaa dhiiga dhangalaasanii fidan. Keessattuu waggoottan 4 dabran kana keessatti
dargaggoon kan qeeroon Oromoodha. Qooma isaanii rasaasaaf kanneen dhiiga dhangalaasaniiti haalli waliigalaa kuni haalli jijjiirama amma biyyattii keessa mul'atu kun argame. Kana keessatti immoo hundinuu keessaa qooda qaba. Ilmi Oromoodhaa biyya alaa biyya keessa ka jiru mootummaa keessa ka jiru illeen sabboontoonni Oromoodhaa kan dhimma kanarratti qooda fudhatan hundinuu keessaa qooda qaban. Haa ta'u malee qoonni qeeroon baase wareegni inni kafale guddaadha. Qabsoon kun qabsoo ummataati. Ummataatu waan kana fide jechuu dandeessa jechuudha jijjiirama kana. Jijjiiramni kun jijjiirama dhiigaan dhufe kana firiitti godhuudhaaf waa hedduu hojjechuu nu barbaachisa. Ta duraa nagaa yoo nageenyi jiraate yoo olaantummaan seeraa jiraate jijjiiramni kun lafa qabachuu danda'a. Yoo tokkummaan Oromoodhaa jiraate yoo waliin deemanii wal jala deemuun jiraate jaarmaan hojjetanii jaarmaan hojjechiisu yoo jiraate wanni hundinuu lafa qabata. Jijjiiramni kun gara jijjiirama dhugaa sirna dimokiraasii dhugaa kanamuu keessatti bagaan jiraadhe bagaan biyya tana keessatti qabsoo godheeti lubbuudhaan jiraadhe itti jechuu danda'u. Oromiyaa namni jibbee hidhaa fi ajjechaa dheefa irraa godaanu osoo hin ta'in biyya bareedduu namni itti godaanu. Tan kaleessa namni gartee jibbee irraa deeme har'a dhaquudhaan qaba itti deebuudhaan qaba jeetiin itti boonu eessatti dhalattee hojjan biyya akkasiitti hin dhaladha jee alagaa biratti illee itti mataa ol qabatee boonuu danda'u biyya akkasii san jaaruu qabna tolchuu qabna jijjiirama kana lafa qabsiisuu qabna. Harki tokko kophaan shubbisu jedhan mootummaa qoftiidhaa miti nu wajjin waliin taaneeti nu hundinuu bara akka yoo garaagarummaa siyaasaa qabaannellee ilmaan biyyaati lammii biyyaati waliin tolla kophaa namni tolu hin jiru jechuudha waliin gaafatamaan dura jiran illeen waan dandeenyu wal bira dhaabbannee jijjiirama kan akkanii lafa qabatu godhuun barbaachisaadha. Kanaaf nuti gama keenyaan akkasitti ilaallaa jechuudha. Waliin wareegama kana itti kafallee siin geenye wareegama kafallee kanatti immoo firii godhuudhaaf harka wal qabannee waliin hojjechuudha. Wal amantii walirraa qabaachuudha. Walirratti abdiis qabaachuu danda'uudha. Rakkinnee jiraate immoo teenyee waliin yoo haasofneetiin fixanne ololli nu gidduu deemu ololli dharaa si diiga. Gama keenyallee waan hamtuu yoo nu fidan gama duraa illee fuudhanii gara isaaniitti gartee gara mootummaatti waan hamtuu yoo geessan addaan fagaataa deemta. Yoo walitti dhufte immoo wanni san hundinuu hin jiru. Akka qilleensi sin seenne cufuu dandeessa. Nuti akkasitti ilaalla. Jijjiiramni kun akka lafa qabatu akka fuuldura deemu Oromiyaan kallattii afraniin daangaan see kabajamee ummata ollaa isaatii wajjin illee nagaan jiraatu. Ka ollaan isaati illee itti boonu. Hasa baasoo wallammoonni Oromiyaa keessa jiran illee baga uummata Oromooti wajjin jiraan. Baga Oromiyaa keessa jiraan. Ka ollaa keenya jiru illee akkasumatti ollaa Oromoo ta'uu na boonsa jee akkasitti gartee abdatu tokkotti Oromiyaa akkasii tokko as baasuu barbaanna. Ummata Itoophiyaa sabaa lammataa hafanillee fakkeenya gaarii akkasitti utubuu barbaanna. Haala kanatti jijjiirama kana laallaa jechuudha. Meegaa yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo fi ODP jidduutti wal gaarreeffannaatu mul'ata. Lollis hin jira naannoo tokko tokkotti. Amma rakkina kana hiikuudhaaf qabatamaatti wanti godhamaa jiru wanti hojjetaa jirtan maalin? Ammaan tanatti nuti akka hoogganaatti mari'annee tokko abbootiin gadaadhaa mee waan kana isin gidduutti ilaalla. Manguddoonni araaraa dhufanii nu dubbisanii maali wal dhabbiin keessan baruu barbaanna jedhanii nutti dhufanii tokkoon akkanatti kun walii galle. Ammallee waan akkanaatiitu nu gidduu jira. Rakkinoota akkasiisantu gara dhihaa sanitti haalli lolli kun itti jalqaballee bifa kana fakkaata jennee waan ibsineef qabna. Tola isinirraa dhageenye mootummaarraa illee dhageenye walitti deebina jechuutu jira. Ammallee baallamni kunoo yeroo gabaabaa keessatti abbootiin gadaadhaa walitti isin finneetiin isin gidduutti ilaalla. Kajaan qaban. Nuti immoo akka jaarmayaatti sanis akkuma jirutti dhiyaatee mootummaa kana kallattii hirmaanuun walitti baanee dubbifne namni akka lamatti waa fixata. Nu lachuutu Oromoodha. Ilmaan biyyaati. Wanni nuti yaadnu tadabartara ta fuula duraatu irra guddoo walitti dhufnee haasa'u waliin mari'achuu waan kana fixatudha. Jaarsi yoo nu gidduu jiraates waa tolcha. Eenyutu boru waa balleesse. Eenyutu waa qajeelche. Ragaa sii ta'a. Akkuma aadaa Oromootti jechuudha. Malee sanillee yoo ati fedhinnaa keetiin gama lamaan dhugumaa wal hubannaa qabaatte waan nama sadaffaa si feesisuu hin qabu jechuudha. Nama sadaffaa yoo mangudduma Oromoodhaati malee waan gara biraallee dhaa miti.
manguddootuma abbootii gadaadhaati laalanii si gidduu dubbatanii boruufillee yoo waa balleesse ati dhaabboo karaa keessa waa jira atillee gara naan irrina kana qabda wanni kun gaarii miti nuun jechuu nama danda'u yoo nama jidduu jiraate daran tola yaaqayyuma jiruufi malee wanni walitti nu fideetiin nu lamaan yoo waliif barra telefoonaa walii bilbillee walitti haa dhufu nu waliin jenne warra walitti dhufuu danda'u ilmaan Oromoodhaati. Biyya takka keessa jirra uummata tokkoof qabsoon akka biyyi tun toltu barbaanna nagee barbaanna malee wanni nagee caale hin jiru akkasitti ilaallaa jechuudha. Garuu obbo Araarsoo jaarsummaan kun yeroo dheeraadhaaf qaama adda addaatiin deemaa ture. Walitti dhufanii walii gallee jedhanii wajjin viidiyoo waraabamanii suuraa wajjin ka'uudha alatti bu'aan inni buuse hin jiru. Kan amma abbootiin gadaa jalqaban jettan kanas ija shakkiitiin ilaallaa jedhu namoonni odeeffannoon kanaa jira. Kana maal jettu? Nuti gaa ija shakkiitiin ilaallu wanni kun jirra oola jenneeti malaallaa araarri ni bu'a jenneeti abdiis qabnaa waan ammoo nurraa irrate dhoysuu osoo hin tahiin nuti ifatti waan kana akka silaa toluu qabutti teenyee waliin haasofne waan irrate immoo akka kanatti irrate jennee warra dubbateetiin ifirrattis amantii qabu waan furmaata haasofna. Rakkina yeroo dheeraa haasawuun takka ammoo yeroo rakkina baay'isanii haasawurra waan furmaataa tokko haasawutu irra nama baasaa jechuudha. Kanaaf ammallee sanan nuti fuuldurri keenya ifa abdilleen kutannu waan manguddoon nuun jette irra gama keenyatti garraan kana gama keessan hin qabdan waan nuun jenni fudhanna. Saniifis qophiidha waan itti deemnu kun ammoo numa milkaawa jenneeti yaannaa jechuudha. Meeqeeqni biraa hoggan keessan dabalatee warra dhaabbileedhuma siyaasaa Oromoo hogganan hundi isaaniitu umuriidhanii kan xinnoo kutanii dargaggeessa yeroo kanaa dargaggeessa keessattuu immoo dhaloota qubeetii dabarsanii kennuu irratti hanqinatu jira kan jedhan qeeqa guddaatu isinitti dhiyaata. Kana irratti maal jettu? Nuti 2017 kora sabaa godhanneeti akka mataa keenyaatti jechuudha. Yeroo kana keessatti ilmaan Oromoodhaa dargaggoonni qubee jenereeshin warri ta'an hedduu dabalamanii jiran. Maaliif qabsoon irra turre qabsoo adda jechuudha. Qabsoo firii fi hidda mukaa nyaattee namoota qabsoo dhannoo ni beeka. Yeroo hoggansa yeroo isaan fudhatanii hin argamu. Dhaabbilee keessan duwwaa otoo hin taane dhaabbileedhuma Oromoo hunduma isaaniitu warra keessattuu jaatamoota keessa poolitikaadhumatti makamanii umuriidhanis kan xinnoo achi kutantu hoogganaa jira tarii ODP yoo ta'e malee. Lakki kuni maaliif waan keessa turte ilaaluu qabda. Dubbee kee ilaaluu qabda. Qabsoon hidhannoodha bu'aa bu'ii hedduu qabdi. Kan abbaaf kenne qofa malee ati dargaggoodha. Kootu bakka kanatti hoogganaaf hin siyaama jetteetiin katti dhuftuu miti jechuudha. Adeemsa keessa dhufte. Hadhaa san liqimsaadha. Dhawaataan keessa dhufteetiin bakka sanitti dhufuudha qabda jechuudha. Amma immoo amma Finfinnee handhuura Oromiyaati. Amma egaa seenne nutuun turre akkuma reefu hin jee nama gattaa'eetu raabsaa fudhata jenne gaduun teenye amma oofnee finne eega finne kana booda korritti aanu Oromiyaa keessa ta'a achi keessatti gaa kanu qeequullan achi booda kunoo isin hin finne wanni amma isin gootan kunoo kana fakkaata eega Oromiyaa dhuftan eega haalli isinii mijjaa'e kunoo dargaggoota boruufillee biyya tana bulchan ka hegeree Oromoo yaatiifillee murteessuu danda'an ka beekumsa qaban ka muuxannoo qaban bakka kanatti ol hin finne jechuulleen ammaan booda taa'aa jechuudhaan barbaade. Gaariidha mee dhuma irratti carraa kanatti fayyadamuudhaani waraana ABOs haa ta'u miseensotaa fi keessattuu nagaan kun akka bu'uu fi nagaan Oromiyaa keessatti boora'ee nagaan akka bu'uuf carraan kunooti waamichas haa ta'u ergaa qabdanis dhumarratti dhiyeessuu dandeessu carraan isinii kenna. Ayyee humni keenya waraanni bilisummaa Oromoo ta duraati qabsoo hidhannoo gaggeessuu keessatti bu'aa bu'ii hedduus bahaa ture. Dhagaa boraafatee hidda mukaa nyaatee firii mukaa nyaatee qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa ture. Uummanni Oromoo illee kabajaa guddaa qabaaf alaa keessaan. Kanaaf arra boqonnaan qabsoo hidhannoodhaa cufamee qabsoo karaa nagayaatti dhaabichi waan murteeffatee jiruuf kana hubachuudhaan haala arra keessa jirru kun jijjiiramuu qaba. Rasaasa uummata keenya keessatti walitti dhuka'uun miidhaan guddaan gahaati jira. Kana hubatuudhaan
miseensonni woboodha akka karaa nagaatti akkuma dhaabni murteeffatetti moorate deebi'aniitiin waan silaa fuula duraatiif ta'u nama walitti dhufee mari'ateetitu waan san hundaa'u godha. Yaanni gaafiin wanni hundinuu yoonii fi qabaattanillee san qabadhaatuma ajaja qajeelfama dhaabni sanii kennu kana murtii waliigala dhaabni murteeffateetiin nagayaan biyyatti galee kana fudhachuudhaan gara silaa dhaabni qajeelfama isinii kennutti akka dhuftanii waan hegeree Oromootiif tolu diinota baay'ee qabna. Ollaa keenya hedduu jijjiirama kana warra hin barbaannetu jira. Kana milkeessuun hin barbaachisu waan silaa ta'uu qabu hundarratti if kenniinsaan akkuma hojjechaa turtanitti kunis murtiidha. Kunis ejjennaadha. Kunis qabsoodha. Kunillee wareega barbaachisa. If kenniinsa barbaachisa. Hoogganni bara dheeraa qabsoodhaaf ala ture. Kan abbaa keessan ta'e, kan obboleessa keessan ta'e wareegama san barbaachisu fudhatee murtii fudhateetiin har'a as Oromiyaa keessatti galee jira jechuudha. Kanaaf isin bosona taa'uun dhagaa boroofattanii turuun murtii dhaaba kanaan ajajamtan, dhaaba kanaan hoogganamtan, dhaaba kanaanii masakamtan. Qajeelfama tokko qabna, seera tokko qabna, sirna tokko qabna. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa sadarkaa amma ragee kanarraa gara xumuraatti ga'uudhaaf karaa nagayaatu nu baasa yeroo dhaabni keessa murteeffatu kana bakka jirtanitti dhageessanii qajeelfama dhaabni isinii dabarsuun naannoo silaa itti galuu qabdanitti akka galtanii nagayni kun bu'u dhaamsa dabarsaafi jechuudha. Akkasumatti miseensota keenya kan ala jiran kan keessa jiran hundaafuu karaan nagayaa waa hunda caala dhaabaatu murteeffate waan namni tokko dhufee akkasitti murteeffadha juu miti hegeree keessa deemaa dhufte laaltee hubattee haala qabatamaa biyyattii kana keessa jirus laaltee olloota kee hunda laaltee qabsoon hidhannoodhaa kun ammatti na baasa deeme yeroo dheeraa asiin ga'e har'a immoo haalli balbala nagayaa san yeroo banamu atillee dhimma itti ba'uu qabda. Kanaatiitu adda bilisummaa Oromoodhaa akka inni karaa nagayaa kana murteeffatu isa taasise. Kana irratti miseensonni keenyalleen akka wal jajjabeessitanii karaa nagaa kana irratti duula bal'aa barbaachisa. Duula kana warreen silaa gara kana dhiisanii ammallee humna keenya akka inni hin galle akka inni gara biraa cillaafatu taasisan itti duuluudhaan wanni kun nun baasu Oromoodhaaf gaarii miti. Oromiyaa dirree lolaatii fi dirree dhiigaa godhuu hin qabnu hajuu kana irratti akka miseensonni keenyallee hubannaa kana wal qixa qabaatan kajuun dhaabaa fi ittumaansee uummata keenyaafis haala ammaan tana dhalateen osoo hin afaan faajjoin osoo abdiin kutan osoo yaaddoo keessan seenne fuulduru keenya ifa rakkinoota amma dhalatan kana mootummaa federaala Itoophiyaatii fi mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatii wajjinis teenyee mari'annee ni furra haala amma dhalate kana abdadhaa fuulduru keenya ifa jabaadhaa hin yaaddayna wanni hundinuu kaleessaas walitti himaa turre karuma nagayaatti murteeffannee dhufne karaa nagayaa murteeffanne afaaniin jecha gara biraatiin waan biraa tokkollee isin hojjennu kana maqaa dhaaba kanaati isiniif mirkaneessa jabaadhaa abdiin kutatinaa kan majuun uummata keenyaafillee dhaamaa jechuudha. Gaariidha obbo Araarsoo Biqilaa ittaanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yaada bal'aa as istuudiyoo keenya Finfinneetti argamutti argamtanii nuu kennitaniif hedduu galatoomaa jedha. Ayyee isinis naafarii keessaniif guddoon isin galatoomfadha jiraadha horaa bulaan isiniin jedha. Ayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala yeroo Oromiyaa ilaalchise turtii itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa wajjin goonee kanarraa kanumaan goolabneerra yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebina ogeessa kaameeraa keenyarraa Abdiisaa Balaachoo wajjin anis Dajanee Guutamaati nagaan nu tura.